Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota hordoftoota sagantaa Safuu Seeraa akkam jirtu. Sagantaa Safuu Seeraa OBN fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zirnaash Olaanii waliin qopheessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turtanii daqiiqaa 30 sagantaa keenya akka daawwattan kabaja guddaan isin affeerra. Egaa sagantaa keenyaaf ispoonsara kan ta'e ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara kabajaa guddaa galateeffannaa. Ragaalee adda addaa galmeessuun aadaa isiniif haa ta'u. Ragaalee kana immoo galmeessuun mirga qofaatu hin ta'in dirqamaa jedha ejensiin kuni. Akkasumas biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa guddaa galateeffannaa sagantaa keenyaaf sadarkaa kabajaan ispoonsara ta'aniiru. Mirga dubartootaa fi daa'immanii kabajuun kan seektarawaa qofatu hin ta'in kan qaama hundumaa waan ta'eef irratti xiyyeeffadhaatii hojjedhaa jechuun dhaamsa isaanii dabarsu. Amma kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti dabarraa yoo yaada qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 011 nu bilbiluu dandeessu. Akkasumas immoo karaa Facebook keenya kan sagantaan isin miliqeechuudha. Facebook fi YouTube irraa daawwachuu dandeessu. Kallattiidhaan gara ogeessonni waa'ee mirga ofiin of bulchuu jedhu irratti seera bahee irratti koomishinii wayituu hundaa'ee ture. Isa irratti xiinxala seeraa taasisanii jiranii ogeessota seeraa Haayila Mikaa'el Taaddasaa Kafanii fi Bahaayiluu Salamoon kutaa sadaffaasaa har'a qabannee dhiyaannaa kun kan xumuraa ta'uu danda'a. Kanaafuu mee isas daawwadhaa isarrattis yoo yaada qabaattan qobaatti jechuu keenya akka nuun geessan kabaja guddaan isin affeerraa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Kunooti. Tolega qabeenta isaa hunda ilaaluu baannurree muraasa isaa haa ilaallu. Muraasa isaa yoo ilaallu keewwata 5 irratti aangoon fi hojiin koomishinii kanaa ifatti labsamee jira. Keewwata 5 keewwata xiqqaa tokko irratti ifatti kan inni jechaa jiru rakkoon daangaa bulchiinsaa waliin wal qabatee jiru akkasumas ofiin of bulchuu waliin fi eenyummaa waliin wal qabatee jiru rakkoon kamiyyuu akka hiikamu wal dhabbiiwwan qorannaadhaan adda baasee yaada furmaataa koomishiniin kuni muummicha ministeeraa fi mana maree federeeshiniitiif akka inni dhiyeessudha kan labsiin kun tumee jiru jechuudha. Amma falmiiwwan baay'een gama kanaan ka'anii aangoon kuni bu'uurumaan duratti ibsaa tureeni aangoo mana maree federeeshiniiti. Keessattuu manni maree federeeshinii constitutional inquiry qaama qulqulleessituu yaa'ii qulqulleessituu heera mootummaa jedhamu constitutional inquiry jedhamu dhaabbateera. Inni kana hojjechuu ni danda'a. Hojjechuullee yoo dadhabe manni maree federeeshinii aangoo dhaabbata kanaa dabaluu ni danda'a. Dandeessisuu ni danda'a. Kana qofa miti manni maree federeeshinii ifaan ifatti koreellee dhaabuudhaaf aangoo akka qabu heera mootummaa keewwata 62 keewwata xiqqaa 10 irratti tumamee jira. Keewwata xiqqaa keewwata 62 lama irratti immoo kanan duratti ibsaa ture jechuun aangoo isaa bal'isuudhaaf akka danda'u ka agarsiisudha. Yoo kana ta'e maaliif koomishinii haaraa dhaabuun barbaachise? Riisoorsii, maallaqni, humni namaa wanna baay'eetu qisaasamaa jira. Heera mootummaatiinis walitti bu'aa jirra. Abbaan dhimmichaa dhimma isaa furuu yoo qabu abbaa dhimmichaatiin ala adeemaa jirradha kan isaan jechaa jiran. Mee akka waliigalaatti keessattuu constitutional inquiry waliin wal qabsiisatoo yaadanaa kaasa. Waan gaariitu kee dhimma kana wajjin wal qabatee manni maree federeeshinii barbaachisaa yoo ta'e namni kabiraa qorannoo akka isaaf taasisuu danda'uufaa ni ibsa. Garuu kaayyoon koomishiniin kun itti dhaabbatee fi kaayyoon hojii mana maree federeeshinii adda baasnee ilaaluu waan gaariidha. Afaan seeraatiin gaafa haasofnu dhimmoonni tokko tokko bilchaatanii raayip ta'anii gaaffii furmaata seeraa qofa kan barbaadan gaafa jiraatan kan jiran yoo ta'u dhimmoonni kabiraa immoo isaatiin asitti jalqabumaayyuu walii dubbii yookaan rakkina uumame tokko hiikuudhaaf kan godhaman ni jiru. Dhimmoonni tokko tokko furmaata murtii kan barbaadan ta'ee qaama isaaniif murteessutti kan dhaqqaban ta'uu qabu. Dhimmoonni kabiraa immoo amicable dispute resolution yookaan alternative dispute resolution jedhamee namoonni tumti sun foormii barbaadaniin waliin dhimma isaanii
akka hiikkataniif foorumii kan kennudha. Kanaaf manni marii federeeshinii dhimmootni dhiyaatan dhimmoota rakkina ta'anii kanatu balleesse saba kanatu darbe saba kanatu sirriidha sabni kun kana godhe sun kana ta'e jedhamee murtii dhumaa kennuudhaaf kan ta'u. Hayyoon koomishinichi itti dhaabbate garuu kanaa miti. Miira ummatichaa qabbaneessuudha. Walitti bu'iinsa jiru sana waliin ga'anii dhaga'amuudha. Rakkinoota jiran kana hanga danda'ame waliin dhiisuun illee dhufe haala itti dhiikuu danda'amu irratti kan xiyyeeffatudha. Aangoo isaa garanatti bal'isuun hin danda'amu. Aangoo yaa'ii kana konstitushinaal inkiwiriin jira miti yaa'iin qulqulleessaa heera mootummaa ni jira. Aangoo isaa bal'isuun hin danda'amu. Waan gaariidha. Amaluma mana maree federeeshinii kanaatti nuufa. Manni maree federeeshinii bu'uura heera mootummaatiin waggaatti lama wal ga'a. Waggaatti lama wal ga'ee murtiidhaaf illee wal ga'a. Bakka bu'oonni achi keessa jiranii baay'ina isaanirraa wal ka'ee akka kanaan marii yeroo yeroodhaan guyyaa guyyaadhaan gochuudhaan illee kan dandeessisu miti. Kanaaf iyyuu namoonni kun bakka bu'aa filatanii ammas rakkina dhufuuf bakkaa bakkatti uumamaa jiru kanaaf waggaatti lama wal ga'anii yookaan barbaachisaa ta'e takka takka illee walaa ga'an illee yoo jedhame amaluma jiruun namoonni kun bakka bu'oonni kun kan wal ga'uu danda'an miti. Kanaaf iyyuu hojii isaa godhatee aantummaadhaan guyyaa guyyaadhaan waan kana kan hordofu ta'ee garuu immoo murtii kan hin kennan. Murtii yoo kenne aangoo mana maree federeeshinii wajjin wal bu'a. Isaati asitti kan jiran irratti yaada kennuu, akeeka kennuu, wanta hundumaa seeraan hiikna yoo jennee wal jibbiinsi ni dhufa. Sabaaf sablammoonni lama daangaa irratti wal dhabanii mana maree federeeshinii ga'anii kanatu darbee kanadha yoo jedhame walitti bu'uun ni dhufa. Yoo waliin ta'uu danda'an garuu kan eebaluuti illee jedhame waliin jiraachuu ni danda'u sanarratti. Kan eebaluuti garuu dhugaa jiruun garuu waliin fayyadamuu illee ni danda'u. Kanaaf iyyuu aangoo kana kennuudhaaf illee manni maree federeeshinii illee kan dandeessisu miti. Hojii iddilee isaa godhatee guyyaa guyyaan kan hojjetu ta'ee garuu immoo qaamni murtiin kennuu hin dandeenye yoo hundaa'e aangoo mana maree federeeshinii kan mulqullee miti. Kanaaf bal'isuun illee mataa isaatiin rakkina kana ni qaba. Follow-up gochuu danda'u jechuudha. Hubadheera. Amma aangoo fi hojii koomishinichaa gaafa ilaallu jechuudha. Dhimmoota eenyummaa wajjinii fi bulchiinsa daangaa waliin wal qabatan kanneen irratti qorannaa adda addaa taasisee yookaan mana maree federeeshiniitiif yookaan immoo muummicha ministeeraatiif yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataatiif paarlaamaadhaaf jechuudha akka dhiyeessudha kan inni amma tumaa jiru. Maaltu isa galchee? Dhimmi eenyummaa dhimma abbaa eenyummaati malee dhimma koomishiniiti. Eenyummaan kee kanaa ta'uu asiin haa ba'uu achiin haa deemuu jedhee qorateetoo waan hawaasichii fi abbaan eenyummaa sun yaadeen ala waan haaraa mooldi godheetoo kallattii barbaadutti maaliif daayivarti godhata? Naa maaltu isa galchee jedhanii moo hirfalman jiru? Kanarratti yaada lama dhiyeessuu ni danda'a. Labsichuma irra keewwata 5 irraa ifatti akka ilaalamu ችግሮችና ግጭቶችን በጥናት ለይቶ አማራጭ የመፍትሄ ሀሳቦችን ለማቅረብ ጀለ ረኪኖታ ፊ ወልቲ ቡኢንሲ ጋፈ ጅራተንዳ ጀልቀሙ ከነ ካንጎ ጋፈ ጀልቀሙ አዳን ኤኙማን ሰበ ተኮ ነምኒ ከምኒ ዮ ቆረቴ አናከስ ደሰን ጀዱቲን አለት ለኪ አታም በከና ናጅቹ እንደንደው ማለ ዮ አዳ ኮ ነምኒ ና ቆረት ረኪነለ ከቀዋት ከም ተኮ ገሩ ረኪኑን ፊ ወልቲ ቡኢንሲ ጋፈ ዱፈን ጀለ walitti bu'iinsa jechuun conflict jechuudha. Interest lama dantaan lama kan walitti bu'ee gaafa jiraatudha. Walitti bu'iinsi jira kan jedhamu. Dantaan gam kanaan gaafatamu gam sanaan mormamu yookaan gam sanaanis gaafatamu kan walitti bu'ee kan jedhamu gaafa kun ta'udha. Dantaa wal faallessu gaafa jiraatu. Kanaaf iyyuu rakkinoonnii fi walitti bu'iinsi gaafa jiran qorannoon ni taasisa kan jedhu labsichi. Kanaaf iyyuu rakkina jira jechuudhaaf jalqaba waraana ta'uu qabu. Dhiiga akka amma argaa jiru dhiiga walitti lolaasu ta'uu qabu. Buqqa'uu ta'uu dhiisuu ni danda'a. Abstract kan ta'e uummata sana keessatti sadarkaa yaadaatiin kan jiru borgochaan isa ibsamuuf deemu sana fa'a rakkinni yoo jiraate sana qoratanii deebii kennuunis ni danda'ama. Duchaadhumaan calluma jedhee qorannoof kan dhaabbate osoo hin ta'in rakkinoota furuudhaaf bu'uuraan kan dhaabbatedha. Yoo sana ta'uu baate aadaama jiru cal jedhee qorachuudhaaf ministeerri dhimma aadaa fi turizimii illee ni jira. Kana kan adda godhu gaafa walitti bu'iinsi dhufu eenyummaa qorachuu wajjin wal qabata. Akkasuma qilleensuma irratti wal dhabdaniitu kan jedhu otoo hin ta'in hanga ta'e walitti bu'iinsi yookaan rakkinni tokko jiraachuu kan qabu ta'uu agarsiisa. Tole egaa
gaaffiiwwan muraasadha kan qabnu amma dhumarratti. Inni duraa maalidha seetanii separation of power conceptiin jedhu jira yookaan immoo yaadrimeen qoodiinsa aangoo ilaalchiseetoo heera mootummaatiin beekamu ni jira. Qoodiinsi aangoo kun egaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu qaamolee sadii gidduutti kan adeemsifamu. Inni tokko qaama seera baasuudha, paarlaamaa jechuudha. Inni lammeessuu ammoo qaama seera hiikuudha. Idileedhaan mana murtiiti. Inni sadaffaa ammoo qaama hojii raawwachiistuuti, executive organ kan jennuunidha. Egaa haa ta'ullee malee aangoon kun koomishinii kanaaf kennamuun isaa separation of powerii jedhamu kanarratti miidhaa uumaa. Qoodiinsa aangoo konseptiin jedhu ni badaa. Qoodiinsi aangoo hin jiru taanaan ammoo biyyattiin biyya demokraatawaadha jechuunis nama rakkisaa. Mirgi ummataatis kabajamee jira jechuunis nama rakkisaadha. Amma qabxiin ani kaasuu barbaadu dhuguma qoodiinsa aangoo irratti dhiibbaa uumaayi koomishiniin kun dhaabbachuun isaa. Waan kana karaa lamaan ilaaluu ni dandeenya. Inni jalqabaa qoodiinsa aangoo gaafa jedhamu biyyuma kam keessattiyyuu aangoon qaamota sadiifidha. Bu'uuraan kan qoodamu qaamni seera baasu ni jira, qaamni seera raawwachiiftu ni jira, qaamni immoo seera hiiku ni jira. Bu'uuraan qaamonni jiran sadanidha. Gama kanaan gaafa ilaallu walitti bu'ee kan jedhamu aangoo mana maree federeeshinii wajjin waan ta'eef manni maree federeeshinii immoo qaamota sadan kana keessa waan hin jirreef aangoo isaa wajjin walitti waa ni jedhamu. Hagas mara kana amansiisuu miti. Dhugaa jiru wajjin illee saayinsii jiru wajjin illee kana waan hin taaneef wal faallessa. Hanga ta'e garuu manni maree federeeshinii biyya keenyaa ispeeshaalii dhimma heera mootummaa wajjin wal qabatee aangoo murtii kennuu ni qaba. Heera mootummaa waan qabu hanga ta'e judicial power ni qaba. Dhimmoota akka gibiraaf kana fakkaatan irratti hundaa'e immoo seera baasuullee ni qaba. Kanaafiyyuu aangoo seera baasuuf seera tumu lamaan aangoo seera hiikuuf seera tumu lamaan isaallee waliin qabatee jira. Kanumaan illee silaa kan qeeqamullee kan qabu yoo ta'e manuma maree federeeshinii aangoo lamaan kana waliin qabatee jirullee ta'a ture. Qabxiin inni lammaffaa garuu aangoon koomishinichaaf kennamee fi aangoo mana maree federeeshinii kenname adda beekamuu qaba. Labsicha keewwata 5 jalatti ifatti akka ibsamee ka'u yaada furmaataa addaa ta'e, yaada furmaataa kennuu, yaada murtii dhiyeessuu akka kanaa kan jedhuun kan ibsamu. Bakka tokkotti murtii ni kenna hin jedhamu. Mana maree federeeshiniif yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataaf yookaan muummicha ministeeraaf yaada dhiyeessu jedha. Kanaafiyyuu murtii kennuu kan danda'u miti. Murtii akka kennuuf garuu qaama murtii kennu mana maree federeeshiniif yaada ni dhiyeessaadha. Kanaafiyyuu akka galaa tokkotti murtii kennuudhaaf fayyadamuu ni danda'a jechuunii fi murtii ni kenna jechuun adda addadha. Kanaafiyyuu hojii mana maree federeeshinii galmaan ga'uu keessattiyyuu gahee guddaa ni qabaataa jedha. Kanarratti strictly wanni ilaaluu qabnu tokko keewwatuma 5 keewwata xiqqaa 8 jalatti dhimmoota daangaa ilaalchise yaada uummataa ni sassaabaa jedha koomishiniin kun. Manni maree federeeshinii yaada uummataa sassaabu irratti widespread ta'ee eenyummaa nama tokkoo daangaa nama biyya tokkoo ilaalchise gaaffii gaafachuudha. Yaada uummataa sassaabuudhaaf caaseeffamti isaayyuu haalli itti dhaabbateyyuu waggaa lama kan wal ga'u ta'uun isaayyuu hojii idilee guyyaa isaa godhatee kan hojjetu dhimma kana ta'uu dhabuun isaayyuu kana gochuuf illee kan isa dandeessu miti. Kanaafiyyuu hojii mana maree federeeshinii galmaan ga'uudhaaf waan guddaa qabatee kan dhufedha. Malee kan wal faallissu. Kan walitti furmaataa manni koomishiniin kun dhiyeessu kallattiin murtii ta'e kan fudhatamu yoo ta'ee fi manni maree federeeshinii kanarratti aboo yookaan aangoo hin qabu yoo ta'e silaa wal faallista jedha. Dhiisuu ni danda'a waan koomishiniin kun dhaga'amuu mataa isaatiin furmaatadha. Gam tokkoon gara furmaataatti kan itti qaqqabdudha. Namni sin dhaga'u taanaan furmaata sin kennu. Garuu dhaga'amtee bakka rakkinni koo kana jettee ibsachuun kee qofti bakka itti himattu qabaachuun mataa isaatiin furmaata. The right to be heard is unearned by itself jedha. Namni sin dhageenye furmaata illee sii kennullee garaan kee hin ciisu. Dhagee garuu yoo sii kenne murtii irratti dogoggoruu danda'a malee rakkina koo ni beeka akka itti hiiku wallaalee jette. Nama sin dhageenye garuu jalqabummaa nama tokko rakkina kee gaafatti si dhageenye taanaan furmaata illee naa barbaadda jettee abdiitti godhatte.
Kanaaf mirgi dhagahamuu mataa isaatiin galmadha kan galmadha. Biyya kana keessatti immoo eenyummaa kee wajjin ilaalchisee sabummaa wajjin ilaalchisee wanta barbaadde irratti fooramiin itti dhagahamtu hin jiru. Haalli manni maree federeeshinii irratti dhimma sabaa sablammii dhimma sensitiivii ta'e furmaata guddaa barbaadu irra dhagahamuu miti. Dhimma dhuunfaa irratti dhimma qabeenyaa wajjin wal qabatee heera mootummaa wajjin walitti na jalaa bu'aa jedhamee ijjibbaata gahee mana maree federeeshinii deemuudhaaf yaa'ii qulqulleessitoota heera mootummaa argattee dhimma kee dhageessifattee isaan si dhaga'anii furmaata sii kennuufillee almost haalli itti danda'amuu danda'u hin jiru. Dhimma dhuunfaaf akkas rakkisaa waan ta'e dhimma sabaaf sablammootaafis dadhabdee mana maree federeeshinii Finfinnee deemtee iyyuurra dhiyoo keetti naannoo kee dhufe rakkina kee ofiin ilaalee yaada kee dhagee fudhatee deemee furmaata akkasii kennu argachuun hojii mana maree federeeshinii galmaan kan ga'udha. Wanti amma qabatamaadhaan hubatamuu qabu gaafa diinagdichi tokko ta'ee daangaan diinagdee irratti taa'u ta'e daangaan aadaa eenyummaa afaan irrattis taa'u ni ka'a jechuudha. Sabab sablammiin akkuma barbaadanitti wal keessa yaa'anii socho'uudhaaf otoo hin cinqamin waliin jiraachuudhaaf otoo hin cinqamin ifii isaaniitis ifibsuu danda'u kan kaan ittiin ifibsuus ammoo kabajanii wal harkaa fudhachuu danda'u jechuudha. Egaa akka waliigalaatti mariin labsii koomishiniin dhimma daangaa bulchiinsaa fi eenyummaa ilaalchisee dhaabbate irratti mari'achaa turre kana fakkaata. Heera mootummaatiin walitti bu'amoo hin bu'u kan jedhu irratti ibsa bal'aa obbo Bahaayiluu Salamoon as istuudiyoo keenyatti argamuudhaan nu laatanii jiru. Hedduu kan namatti toluu fi kan nama gammachiisudha. Qophii biraatiinis obbo Bahaayiluu Salamoon irra deebinee ni arganna abdii jedhuun qaba. Obbo Bahaayiluu Salamoon hedduun isin galateeffadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota qophii keenyaa mariin keenya hanga har'aa deemsisaa turre har'a kanumaan goolabamaa. Yeroo biraa ammoo sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraatti kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya Safuu Seeraa har'aarraa gawaan baay'ee hubattu jenneetu kan yaannu yaadaaf gaaffii qabdan garuu nun dhossina. Eeruu dhageenyetu jira namoonni baay'een nu bilbiltanii eeruu nuun geessaniittu eeruun isin nuun geessan immoo maal jedhaa aanaalee adda addaa manneen murtii balbala dhaabbatanii dallaalota hedduuti godinaaleerras dhaabbatanii namoota achi ba'an jechuudha. Gara sagantaa Safuu Seeraa isin geessina hin barbaaddu jedhanii gaafatu jedhan. Yoo namni jedhu maarree sagantaa Safuu Seeraa bira dhaquudhaaf qarshii 700 kaffaluutu isinirraa eegamaa jedhan. Baay'ee nama qaanessa baay'ee sagantaa Safuu Seeraa bira dhufanii yaada kennuufis ta'e waa barbaadan himachuudha qarshii 700 mitiitii saantimni 7 barbaachisa. Egaa namoonni kanaan dura hojiirra aangoorra turan akkasittiin nu saaman biyya balleessan qabeenya keenya saaman utuu jennu nuti namoota hiyyeeyyii ta'an namoota haqa isaanii barbaacha gara mana murtii dhufanirra sabbata isaanii hiiknee kiisii isaanii duwwaa taasisnee yeroo akkasitti maallaqa fudhan maal jedhama kun. Kanaafuu kanneen tajaajilaaf dhuftan dallaalota akkasiirraa of eegaa jecha kanneen kana hojjetan immoo eeruu nuun gaatii gara seeraatti dhiyeessina jechuudha. Gara sagantaa Safuu Seeraa dhufuudhaaf waan tokko isin hin barbaachisu maallaqan kafaltanii maaliif hojjetan ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa fi kanneen qaamoleen haqaa kan ispoonsara taasisan isiniin tajaajiluuf waan ta'eef haala kanaan akka hubattan kabajaan isin gaafanna. Asumaanas Girmaa Tufaa Shawaa Kaabaarraa Magarsaa Alamuu Aanaa Barakirraa
Shawaayyee amantee iluu galaanirraa gaaffii nu gaafattaniittu ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa irratti kan isin beeksisan kanneen kanaan dura wal fuudhaniif hin fayyadamoo kan reefuu sichi wal fuudhaniif fayyadaa jettanii gaaffii gaafattaniittu nutis gaaffii keessan kana qabannee gara ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa deemnee Daarektara olaanaa ejensichaa kan ta'an obbo Abdallaa Ogatee dubbisneerra isaanii wajjin turtii muraasa taasisaa nu faana tura. Kun Safuu Seeraati. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Waa'ee gaa'ela galmeessuudha. Akkuma beekamu gaa'elli karaa sadiin raawwatama. Karaa sadiin akka raawwatamu heera mootummaa keenya irra taa'ee jira. Tokko karaa amantaatiin, karaa aadaatiin, karaa qondaala galmee kabajaa biratti kan raawwatamudha. Karaa kanaan kan raawwatamu. Egaa namoonni kanaan dura bara 2008 adoolessa dura gaa'ela raawwatan amma irra deebinee akka duulaatitti galmeessuudhaaf sagantaa akkasiin qabu. Garuu tajaajila lammiin barbaadu argachuudhaaf yeroo kamiyyuu hin kennina jechuudha. Namoonni san dura wal fuudhanii waggaa dheeraas wajjin haa jiraatanii amantaadhaan wal fuudhan taanaan ragaa nama lama qabataniiti gama ofiitii dhufanii ragoonni sun hin ragan fuudhaaf heeruma isaanii kan raawwatame karaa amantaatiin ta'uu fi abbaa warraa fi haadha warraa ta'uu isaanii erga jecha ragummaa isaanii kennanii qondaalli galmee kabajaadhaa galmeesseeti bifa haaraadhaan sartifikeetii gaa'elaa kennaafi jechuudha. Kan kanaan dura manneen amantaatittis iddoo aadaatitti illee raawwii kana raawwatan fuudhaaf heerumni achitti raawwatamee jira. Kan galmaa'u garuu nu biratti ta'a. Nu biratti yoo ta'e seera qabeessummaa fudhatee qabaatee sartifikeetiin kennamaaf. Namoonni kanaan dura akkanumatti waliin jiraatanii fuudhaaf heerumni isaanii karaa amantaatiin karaa aadaatiin illee osoo hin raawwatamin hafe yoo jiraate qondaala galmee kabajaa bira dhufaniiti fuudhaaf heeruma isa biratti raawwachiisuudhaaf waan ta'eef taa'ee jira beeksisni hin maxxanfama. Namni mormu yoo dhiyaate guyyaa taa'e san keessatti gara falmii galamaa jechuudha. Ulaagaawwan haal duree taa'ame san guutamuu dhiisuu isaa adda baase. Karaa kanaan dhufanii hundinuu tajaajila argachuudhaaf ejensiin keenya banaadha. Tajaajila kana kan kenninu ta'uu isaa beekuu qabaa jechuudha. Wanni umurii hin daangessinu, wanni yeroo hin daanga'u hin jiru tajaajila kenninu irratti. Qabxii itti aanutti darbuudhaaf kabajamtoota daawwattoota keenya poolisiin qajeelchi poolisii godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee akkasumas waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalota ollaa akkasumas aanaalee ollaa kana malees immoo godinaalee ollaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waliin ta'uudhaan tokkummaadhaan karoora qindoominaa baafatanii nagaa nageenya mirkaneessuudhaaf akkasumas olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf jecha waliin mari'achuuf waltajjii tokko qopheeffataniiru. Maariin nutis waltajjii sanarratti argamnee haala jiru isin biraan ga'uudhaaf achitti argamnee jirraati. Dhufaana turtanii mana keessaa yaada ka'u akkasumas deebi'u kana malees immoo yaada namoonni qaban akka dhufaana turtanii hordoftan kabaja guddaan isin affeerra. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Waltajjiin amajjii 16 bara 2011 magaalaa Sabbataatti taa'ame kuni karoora qindoominaan hojjechuu irratti godinaaleen magaalonni fi aanaaleen olloottan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee ta'an kan waliin mari'atanidha.
waltajjicha kan qopheesse immoo qajeelchi poolisii godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee fi waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneeti. Hirmaattonni karoora dhiyaate irratti mari'ataniiru. Keessumaa immoo yakkoota kan akka ijaarsa seeraan alaa, saamtummaa, hanna, daldala meeshaalee waraanaa seeraan alaa akkasumas daldala seeraan alaa fi balaa tiraafikaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban waliin mari'ataniiru. Koomishinar Jeneraal Alamaayyoo Ijjiguu, Koomishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa waltajjicha mariisanis abbootii gadaa, hawaasa bal'aa fi qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu hunda waliin qindoomanii hojjechuun baay'ee murteessaa ta'uu dhaaman. Abbaan gadaa aanaa sabbataa hawaasa badhaadhaa Naggasaas hawaasaaf dhaamsa qaban akkasitti ibsan. Hundumtuu seektarri hunduyyuu jechuudha. Seektarra hunduu poolisiin akka poolisiititti, maanguddoon biyyaa akka jaarsa biyyaatti, abbaan gadaa akka abbaa gadaatti, abbaan amantaatillee akka abbaa amantaatitti nageenya fi biyya ofii sirnaan aadaadhaan haqaan bulchuu qaba. Maaliif waa'ee nageenya abbaan amantaatillee dhimma nageenya jiraatu malee wanni hunduun jiraatu. Maaliif aadaa fi duudhaanis yoo nageenya jiraate yoo jiraanne aadaa fi duudhaa keenyallee lafa qabsiisne ofiifillee jiraanne biyyattiin illee jiraachuun ijaaramee waan hundarra ga'uun misoomallee hojjechuun nageenyan buluun yoo nageenya jiraate. Kanaaf poolisiinis akka poolisiitti ga'eesaa qabaa dhimma nageenyatiif ejjete innillee hawaasa waliin ta'ee jaarsa biyyaatii waliin ta'ee abbaa amantaatii waliin ta'ee wal dubbisee wal dhaggeeffatee hunduu wal caqasee ga'ee ofii bahuu qaba. Abbaan gadaatis akka abbaa gadaatitti sirna gadaan maal qaba yoo jennu gadaan dimokiraasiidha, bilisummaa qaba, iftoomina qaba, haqummaa qaba. Kanaaf hundumtuu kanaan wal dhaggeeffatee haqummaadhaan seektarri jiru hunduu haqummaa fi of kennee tajaajiluu hawaasa keenya dhugaadhaan. Kanaaf nageenyi yoo lafa qabate waan hunduu misoomni keenyallee amansiisan dhufuu danda'a. Nageenya amansiisaa kun hunduu wal ta'ee raawwate poolisiinis seektarri hunduu bulchiisni hunduu abbootiin amantaatillee abbootiin gadaatillee maanguddoon biyyaatillee haqaan biyya isaa akka tajaajilee haqaan wal gorsee beekuma jiru walii qoodee muuxannoo qabu walii dabarsee tokkummaadhaan akka biyyattii kana ceesisee hunduu ga'ee qaba. Biyyattii ofii eeguudhaaf hunduu ga'ee ofii qaba. Ga'ee mataasaa akka ba'an jedha. Galatooma. Walumaa galatti haqa mirkaneessuuf akkasumas olaantummaa seeraan mirkaneessuudhaaf wal qabatanii hojjechuun tokkummaadhaan waliin ijaachuun baay'ee barbaachisaa ta'uu waltajjicha irratti walii galamee ba'ameera. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinittiin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Sagantaan keenya Safuu Seeraa kan nuti har'aaf jennee qindeeffanne kan ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii nu daawwattaniif waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffannaa. Torban immoo sagantaa wal fakkaatu walitti deebinaa. Kan har'aaf nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu.